ilame qalbii fadhu kibbaasi waame ilame dhaggeeffadhu baasi waame ilame qalbii fadhu kaabaasi waame waleeko waleeko waliin taphachuunu gadii kaffalleeti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaatee nu nyaatu gantuuf ta'an walle jira jolle elame gaddaan baafachuu qabna laalle elame gaddaan baafachuu qabna jolle. Ayyee Dr. Caalaa afeerraa keenya kabajjee nu argamuuf hedduu galatoomin jedha maqaa daawwattoota keenyaatiin. Mee akka daawwattoonni keenya hubannoo argataniif Dr. Caalaan kun eenyu mee waa xiqqoo gurra nu buusi. Tole galatoomatis naaf heeruu keefi Dr. Caalaan Caalaa Olaanaa Abdiisaan jedhama. Ilma Oromoo tokko gara Oromiyaa dhiyaa kanatti dhaladhee guddadhe. Egaa garuma sanas immoo hojiidhaan ture. Barnoota illee iddoo adda addaatti bareera. Ani barnoota olaanaa kanan bare Maqalee Yuunivarsiitiidha. Barnoota fayyaan baradhee gara Caalugaa deebi'ee hojiis kanan hojjedhee achuma gara magaalaa Naqqamtee hospitaala Naqqamtee irraan hojjedhee boodarra garuu hospitaala Adaamaa irras hojjedheera. Sana booda gaammaa gara biyya alaa kana gara biyya Swiidiniin jira. Amma immoo iddoo kanan jira jechuudha. Hedduu namatti tola. Umurii ijoollummaatiin dooktorii ta'uun kun akkami? Egaa dooktorii ta'uun kun gaariidha baay'ee gaariidha. Amma gaa umuriin kun gara mana 30 keessa jira ijoollee sin jedhamu. Xinnoo gatuma qalladhee yoo ta'e malee. Kana gaa barnootni akkasidhaan si'a. Akkam ture guddinni kee caalamee yoo ijoollummaatti deebiitu maal fakkaata ture maatii akkamii keessaa baatee jireenya akkamii keessa darbitee? Baay'ee gaariidha. Iddoo gaarii na geessite. Ani Baha Wallaggaa kanadha maatiin koo. Abbaan koo bakka Kiiramu jedhamtu tokko aanaa haati koo Muqumbaa bakka jedhamtu. Haati koo abbaan koo egaa wal fuudhaniitu haati koo da'umsa kana haadha ishee biratti akkoo koo jechuudha. Muqumbaa bakka jedhamtutti dhaladhe. Sana booda egaa bakka Kiiramu jedhamtu kana yeroo gabaabaa jiraadheeraa xumurmaatti haati koo abbaan koo ijoollummaatti adda ba'anii turanii. Anuun beeku yeroo sana booda garuu yeroo gabaabaa ammas immoo bakka Nummuu jedhamu aanaa Nummuu jedhamu kanarra Muqumbaa achillee barnoota kutaa 4-5 akkas bareen ture. Sana booda garuu gara Caaluu guddinni koo barnoonni koo magaalaa Naqqamtee ture jechuudha. Egaa magaalaa Naqqamtee kana keessatti haatii fi abbaan kiyya adda addaa harmee kiyyatu na guddisee egaa maatii marga qalleeyyii keessatti guddadhe jechuudha. Egaa haa ta'u malee waa hedduu qaba gaa jireenya. Barnoota kana gaa wal qabatee waan Oromummaa kanaan wal qabatee egaa yeroo xinnoo ishee barnoonni kun gaafa sii galu barnoota qofa miti kan sii galu waan hunda sii gala jechuudha. Shirri jirullee sii gala, yakki jirus sii gala, seenaanis sii gala, eenyummaan kun illee dafee sii gala natti fakkaata. Kanaaf ani umurii ijoollummaadhaanii wanta qabsoo Oromoo kanaa haalli Oromoo kanaa siyaasa Oromoo kanaa ijoollummaa maaliin hubadhee jechuu nan danda'a. Haayiskuulii yeroo jiru kaasee baay'ee ijoollee umurii ijoollummaadhaa kaasee hedduu waanota baay'ee keessa darbeera dheena mana. Qabxii babbareeda kaaftee mee Oromummaa kana akkamitti ibsitaati? Maa inni siif Oromummaan? Gaaffii cimaadha. Bari ani Oromummaa gara ijoollummaadha waan ta'eef ani amma Oromoo man beekasi Oromummaa ani hiikatti laachuu hin danda'u ture. An dhaladhees Oromummaa man beeka. Oromummaa man
siyaasa Oromummaa kanatu wanta ta'a ture. Amma dabalisummaa Oromoo kana ani hin beeku maal akka inni fakkaatu dhaaba haa ta'u nama tokko haa ta'u baay'ee daa'ima waan ijoollee waan hin tureef yeroo inni biyya galee ba'ee jedhamu hubannaa hin qabu yeroo sanatti. Garuu mana keenyaati obbolaan koo warri gurguddaan warra abaa'oo jedhu baay'ee xiqqaa ta'e. Ani immoo warra obbo Kabbadaa kan jedhamanii wasiillee haadha koo waan jiraniif jaarsa nama guddaa harrii qabanidha. Kanaaf namni guddaa warra obbo Abaluu jedhamu. Kanaaf warra abaa'oo gaafa jedhaman jaarsa guddaa tokkoon eegan ture. So deena faatoo shanii geessuu fi waan adda addaa kana kanaaf jaarsa nama guddaa tokko jira kan jedhu hubadhan ture. So utuman jara argee waliin bariin walii isaaniitu hin hubatiin isaan sokkan jedhame. Garuu gaafa nobbaraa deemu kana mana keessaa waa'een jaraa kun hin haasa'ama baay'ee. Adda Bilisummaa Oromoo jechuun dhaabbata tokko akka ta'e, Oromoof kan qabsaa'u akka ta'e, baay'ee Oromoof gatii kan kaffale akka ta'e, shira adda addaadhaan biyya keessaa akka dhiibamee ba'e, ammallee qabsoo akka itti fufee jiru, kun mana keenya keessaa maatii hunda keessaa haasa'ama. Wanti kuni baay'ee natti dhagahamaa dhufe. Maaliif Oromummaa irratti haala kanaan guddadheen egaa yeroo haayiskuulii geessu immoo ilmaayyuutuu dammaquun kun dhufe afaan alagaa kanaan barnootuma isaa kutaa galtee baruullee akka jibbuutti kaane alagoota warra nurratti daba hojjetan kanallee odeeffannoo guutuu argachuutti kaane Oromummaan akka baay'ee sabboonummaa ta'e hubachuutti kaane sana gidduutti bosonni Baalee gubate. Bosonni Baalee gaafa gubatu main actors warra jedhaman keessaa tokko ture. Akka yuunivarsiitii Finfinnee baay'ee gaafa inni fincilu nun immoo haayiskuulii irraa yoon dogoggoruu baadde haayiskuulii naqqamtee tarii isa jalqabaa dhadhee yaada. Lafatti fincilli jalqabaaf jalqabe jechuudha. I think sana booda yoon dogoggoruu baadde gara Damdooloo gara Amboof kanneen biraatti itti naayaan jedhu yaada garuu sirriitti yaadadhu. Egaa hubannaan nun qabnu yeroo sana Oromiyaa dhugtiyyuu waanuma xiqqoo tokkos nutti fakkaatti diinni kunis immoo waanuma xiqqoo tokko nutti fakkaatti haayiskuulii keenya mukkee kaampii buufatanii jiru isaanuma kana yoo balleessine Oromiyaan bilisan baate akkamitti callisna fa'aa kan jedhus yaadna turre haa ta'u malee jeequmsa guddaa ture fincila guddaa ture waan sana keessatti akkana jedhee si ibsu yoo natti cimellee ijoolleen na duukaa turan nuti ibsanii gaariidha baay'ee wanta sana rangochuu kana deemsisuu kana keessatti iddoo guddaa qaban ture. Natti tolas ture hojiin akka kana nan jaallas ture. Kanuma immoo baay'ee gamnadhas jedhama. Dhugumas immoo yeroo socho'u maal akka hojjedhu akkamitti akkan haasa'u badaa namoonni nu hubatan turan. Kanuma ani ammayyuu nagartaa xinnoodha yeroo sanis baay'ee ilaalas. Yeroo poolisoonni na qabanii maaliif jeeqtu meeshaa maalii qabdu yeroo jedhanii qalama baasee itti agarsiisa. Qabna meeshaa jedhanii itti agarsiisa hin kolfu. Haalli sun ture garuu boodarra naanafne. Obboleessa koo isaan gafaa na wajjumaan haayiskuulii sana warraa isa na jalaa qabatanii olii adoonii nama amma gara biyya Minisootaa jira. Baay'ee miidhaa guddaarraan ga'anii caccabsanii sansalataan isa hidhanii akkasittiin konkolaataatti fe'anii fuudhanii sokkanii jeequmsa kana keessa ijoollee meeshaan rukutaman jiru rasaasaan maaltu ture. Haala kanaan deemee gaa wantichi olii adeessi barsiisonni keenya hedduun hidhamanii namni liqee ammas itti fufee mana barnootaa kana dhaquutti ka'ee ammas immoo jeequmsi kun akka itti fufu kan jedhutu ture ammas sanarraatti itti fufee mucaan adaadaa koo Bantii jedhama innillee hin qabame inni immoo yeroo qabamu waan hamaadhaan qabame boombii darbattee kan jedhu qabame boombiin darbatamee ture naannoo mana barnootaa sanatti haa ta'u malee boombii sana isa darbatee kan jedhu wanti qulqullaa'ee hin jiru. Garuu isa qabatanii isa sadarkaa ajjeecharraan ga'anii baay'ee miidhaa guddaa dhiigamaa jedhama bakka kaampii warra wayyaanee kanaatu ture achi keessatti toorcharii bal'aarraan godhanii lubbuma isaatiin jiraachuu isaayyuu quba dhabnee wanti sun ammas itti fufnee jeequmsi kun ammallee itti fufee ammallee dabalataan yeroo biraa boombii kabiraallee dhuka'ee egaa amma gaafa boombii kabiraa dhuka'uu amma immoo anaan qabatan. Gatii obbolaan kee hidhamanii fi situu ammas itti fufee kana gochaa jira kan jedhu immoo anis nan qabatame hiriyaa koo tokko wajjiniin hiriyaan baay'ee jaalladhu garmalee jaalladhutu jira Tarrafaa Addunyaa jedhama. Isa waliin nu qabanii egaa qorannoo fi toorcharii guddaatu nurra ga'aa ture. Bosona keessaa akka walakkaan geessu gamada kanaan hidhamtaa ijoolleedha kan
nafaan keessa si galaa warra abaa duukaa wal quunnamtu reediyoo qabdu namoota gurguddaa warra reediyoo qaban qabdu beektu isaanii nutti himaa boombii kana isaantu fedhee isinitti kenne nun boombii kanallee ammallee akkuma sitti boombii dhuga'ee kanarratti nutti dhukaasee kan jedhu ammallee wanta qulqullaa'eetu kan qabaatiin akkas jedhu jechuudha. Haa ta'u egaa balaa hedduu ture sana booda mana wayiniitti darbinee mana wayinii sanatti hidhamnee barnoota illee dhabnee achi baanee ammas bara 1993 akka Habashaatti jechuudha yeroo sanaa kun barnoota deemnee galmaa'uuf gaafa jennu nama 4 Tarrafaa Addunyaa, Caalaa Olaanaa, Oliyaa Olaanaa, Bantii Abdiisaa, afran keenya mucaa Daadaa qofa obboleessa koo Firiyaa koo kanaaf ana afran keenya gucaa adda biraa qopheessan kophaatti foormii jechuudha. Nama hojjetaa mootummaa ta'e nama 2 suuraa isaanii duukaa suuraa kan koo duukaa mana barumsaa kana keessatti yakki kamillee yoo raawwate namu itti gaafatama guutuun fudhadha jettee mallatteessite wabiin kee kun lamaanis mallattoo isaaniif suuraa isaanii kaa'anii itti gaafatama guutuu fudhanna jedhanii yoo mallatteessan malee sina furanii mana barumsaa kanatti hin galchinu jedhan. Egaa ta'e wanta kana akkamittiituma jennu utuu rakkannu gaaf tokko dhannee achuma mana barumsaa bukkeetu teenyu mucaan Bantii jedhamu mucaan Daadaa koo kun xalayaa wayii barreessee mana hidhaa turreeti gargaarsa nuu gootuu jedheetu fira keenya tokko jiru Zalaalam Siyyuun Gammadaa jedhamu akka akaakayyuutti nu walu Kaanaadaa jiru. Isaaniif xalayaa barreesseetu maallaqa naa ergaa mana barumsaa biyya biraan deemee baraasii nan dhorkame jedheetu boorsaa isaatti baateetu jiru. Mana barumsaa sana immoo obboleessi koo Liyaan immoo asumaan galmaa hin deemu maatii biraa harmee keenya biraan deemu jedhee ani Firiyaan koos hin deemna malee kanatti hin gallu inni maaliif mana barumsaa sana keessatti yakki kamiyyuu raawwatee numatu itti hidhama jechuudha ammas. So kanaanitu jirruutu xalayaan kun boorsaa isaa keessaa nuti. Baanee gaafa sokkinuu waardiyyaan tokko jira yeroo sana ammallee lubbuun hin jiru. Duraanis nu basaasa ture baay'ee rakkisaa ture. Loltuu wayyaanee kanas ture deebi'ee. Gaafa nuun achi kan iddoo nuun teenye kana dhaqee ilaale gaafa laalu xalayaa kana argate. Xalayaa kana gaafa banu Kaanaadaatti barraa'e. Yeroo sana fiiksisee kaampii warra wayyaanee jira isaanitti kenne kun ijoolleen kun warra kanadha warri VOA'ttis waan asii jiru gabaasanii warri Saabaa'ottis gabaasanii isaan kana waan ta'aniif gaazexaatti illee ba'aa ture maqaan keenya yeroo sana warra hidhamne kana gaazexaa Urjii jedhamu haa ta'u qabu isaantu kana bittinneessaa Human Rights Watch'nis baasaa ture maqaa keenya maxxansaa ture isaantu kana hunda gabaasa kun ammallee biyya alaatti barreessaa jiru ani fi mucaan wasiila koo tokko Odaa jedhamna fuuldura deemna dudduuba keenya immoo Bantii Fooliyaartu jira. Jarri makiinaadhaan fiigaama dhufaniitu DiCaprio jedhanii Sireefi kan jedhamtu Oliyaadii fi Bantii fudhatanii soo kan kaampii isaanii gashanii xalayaa kanaa biyya biraatti barreessaa jirtu sintuu iccitii saatila sintuu konnekshinii qaba. Ammas isaan hidhaagan biraa galanii jechuudha. Ammas yeroo murtaa'e booda wabiidhaan isaan ba'anii achumaan akkuma jenne sadan keenya bittinnoofne ani gara Siree Sibusee bakka jedhamtu naqee Bantiin Haratuu bakka jedhamu dhaqee Tarrafaa Addunyaa Riyaan koo Arjoo bakka jedhamu dhaqee obboleessa koo Liyaan qofatu kompireensii bayyee haayiskuulii naqamteetti hafee jechuudha. Waggaa tokkoo sana immoo mana murtii dhimma deddeebina turre. Isaan sun lamaan yakki isaanii cimaadha jedhamee anaan garuu dura bilisa gadhiisanii deebi'ee ammas Tarrafa Simee kan jedhamu ilaala. Simee Tarrafa gaafa inni du'ee Maqalee irraa dhufu umriin hundumtuu fincila kaasee jira. Waan sana keessa mucaan maatiin isaa Tigiree irraa dhalate tokkotu jira. Hiriyaama keenyadha wajjin barra turre. Siree irraa dhufee naqqamteen jiraayyuu mana barumsaadhaa gala. Maaliif mana barumsaa dadhabanii barumsaa hojjefameeraan jedhee wallolle. Kanuma maatiin isaa dhaqanii Tigireedha boombiidhaan isin fixa jedhee immoo jedhanii ammas na himatan. Ammas immoo mana murtiitti deddeebi'uutti ka'e waggaa tokko murtuu siree sanaatii barumsa nan naqaa mana murtii deebi'aa nan naqaa mana murtii akkasittiin Bantiin illee mana murtii deddeebi'aa Haratorraa Tarrafa hundi keenya akkasittiin otuma jennu 94 akka Habashaatti ammas anis Tarrafanis mari'annee dargee haayiskuuliitti deebinee kompireensivii dhiisnee bakka sanatti ammas egaa sochii bal'aatu jira. Jaanuwaarii waanii kana fa'aa abaawwan kana jaallata waan ta'eef kaalandariin abaawwa kanadha waan jedhamuuf nunis Jaanuwaarii waanii niw yiirii goonee kabajuu qabna jennee egaa waan baay'ee dhagaa Jaanuwaarii waanii kun guyyaa goototaallee of keessan qaban ittiin akka kana beekumsa guutuu hin qabu. Abaawwan Jaanuwaarii waanii kabajaaf beekna oduu qabna. Kanaaf Jaanuwaarii waanii kana kabajuu qabna jennee haayiskuulii hundumaarraa maallaqa walitti buusnee qophiin adda addaa qophaa'ee viidiyoon qophaa'ee sangaan bitamee
maaltu ta'ee amma gaa anaaf oliyaadiin ispeesifikaalii anaa oliyaad tarrafa kanaa ispeesifikaalii nu eeggatu ture. Kanaaf itti qophii xumurree booda akka gastiitti yookaan invaayitir ta'anii akka nama dhaquutti. Kanaan warra qopheessu keessaatii baanee tarrafan dhaqeeyyuu gaafa sanaa ani oliyaadiin hafne deemee maaliif haalli isaa cimaa dhufe ijoollee yeroo sana wajjiniin dhannee sinodoosiin akkamtee irraatii kutne soorgaa bakka jedhamutti qophaa'aa ture. Jaallee jedhamti intalli tokko jirti hiriyaa keenyadha. Ishee wajjin anaaf ishee ture dhannee maa'inni kun galma sanaaf maallaqa kaffalleetu sinodoosiin akkamtee irraa kutne sana booda qophiin guddaan achitti qophaa'e. Ammoo sana booda ijoollee sana qopheessan hariyyootti kaan. Nan yaadadha nama sana Fayyeeraa jedhamutti fakkaata viidiyoo maanii yeroo sanaa innii fi mucaa jaallee jedhamtu kana qabuuf yeroo achitiin bahee poolisoota karuma poolisoota achitiin nu qaqqabe badanii viidiyoo sanas fudhatanii gara keenyaatti ba'annatti fakkaata. Desii quba waliin qabu hin jirtullee beekamu amma. Achumaan egaa jeequmsi itti fufee maatirikii kanallee manuma dhokannee teenyee jeequmsi akkuma kanatti dhufaa manumatti dhokannee qayyabataa walakkaan ijoollee nuuraa qabamanii hidhamanii mana hidhaa dhufaa maatirikii kanas fudhannee jechuudha. Achumaan maatirikii kana ga'anii tuqaa olaanaan fidee Amaariffa caa fideen sabjektii torba garuu aamaan fidee gahaa kanumaan gara Maqalee ramadamee deemee jechuudha. Egaa yeroo kana obbolaan koo kunis akkuma kana mana murtii deddeebi'aa waan hundumtuu birraan ta'a. Akkasiin deemee hiriyaan koo tarrafanii bosona galee rooma sana gara dhiyaa bosona galee ani Maqalee yuunivarsiitii galee boleessi koo fi mucaan adaadaa koo Gondar yuunivarsiitii galanii haa ta'u malee isaanis Gondar irraatii keessumaa bantiin deddeebi'aa ture mana murtiitti ammallee hin xumuramne ture keessaa bal'aa ture. Haala kanaan bu'aa bahii baay'ee keessa dabarree Maqaleettis egaa yeroo barattuu beekamaadha. Xinnoo ati nama konshasii taatee waan oromummaa irratti nama of eeggatu taatee adeemsi kee xinnoo jabaataa taanaan oneegii jedhamtaa oneegnoodha. Akkasumaan guddannee jechuudha. Mana barumsaa sana adda xumuree galees gara hospitaala Naqqamtee kana keessan ture xinnoo achi keessattis egaa bu'aa bahiin jira. Rakkoon uummata mudatus hin jira. Gariisaa gaa kavarii haaluma sii kennuun yeroo itti sochootutu jira. Fuuldura baatee rukutamuun kuni xinnoo yeroo umuriin dabalaa deemu hin hir'ata. Sana gaa kavarii fudhataa wanta uummataaf danqaa ta'u hin raftu waa'ee uummataa irratti callisuun hin jiru. Akka kanattiin yeroo dheeraa darbe haala kanaan egaa amma gara biyya Swiidiniin jira xinnoo. Hedduu haala walxaxaate kan keessa darbite oromummaan as keessatti ibsamus bu'aa bahii hedduu akka qabu kan nu agarsiisu. Qeerrummaa kan kee kana qabsoo Oromoo keessatti akkamitti argite gatii amma kanaa baasuus maaltu kana duubaan si dhiibe? Baay'ee gaaffii cimaadha. Gatiin ani baasee asirratti hin ibsine. Gatiin ani baasee guddaadha jechuuf miti. Garuu san ibse kana wajjin waliin madaalu. Guddaadha baay'ee. Namoonni anaa ol waa hunda baasantu jiru. Akkamitti gatiin kun baasa jedhu garuu ibsuun baay'ee namatti cima. Of baruumarraa dhufa. Namni of baree waa'ee eenyummaa isaatiif waan hunda kaffala. Tokkoffaa boqochuu illee hin dandeessu. Nan dhiisee jechuu illee hin dandeessu. Maaliif hin kaffala jechuu hin dandeessu. Maal ta'a jechuudha keessa keetiidha. Atuu hin beektu kontirool gochuu hin dandeessu. Of ittisuu hin dandeessu. Yeroo hunda gaaffiitu jira. Ganama kaatu tokko keessatti biyya sana keessa gaafa jiraattu hamma galgala galtee raftutti wanti si mudatu parsantiin 80-90 gaaffiidha malee deebii hin jiru. Jallaadha malee sirriin hin jiru. Waan dame malee haqni hin jiru. Waan wal caalu malee waan wal qixxaatu hin jiru. Kun egaa sammuun kee amma hojjetetti. Yakka tokko malee kun gaafa sirriitti raawwatu reaaktiin mahoota jechuudha. Inni guddaan sababa kanaaf kan si ga'u of beekuma namni of beekee waan kana irratti tasa callisuu hin danda'u. Kanaan kaffalama gaticha.
waan sila qabxiilee ati kakaafte qabsoo Oromoo keessatti hirmaannaa dargaggootallee kan mul'isudha. Yeroo garaa garaatti sababni isaa adda addaa ta'u malee bara qabsoon Oromoo eegalee kaasee kufaatii bara dargii booda immoo kaka'umsa qabsoon Oromoo ilmaan Oromoo keessa kaasee qubeen wal qabatee eenyummaatti akka amma ibsitetti walitti hidhatee dhufeedha. Dargaggoonni Oromoo akka ka'aniif yookaan qeerroo amma warri jennu akka ka'aniif warri keenyas qabsoon keenyas gaa waan ta'e wayii irratti investi godheera akka isaan waa godhanii bu'aa buusaniif. Cubbuu gahaadha jechuun baay'eetti gahaadha waan nama jechisiisu miti. Yeroo baay'ee qabsoon kun galma ga'uuf akka kanatti ka'uudhaaf gatii guddaa kan baasan namoota muraasa, gartuu muraasa, namoota baay'ee ciccaniidha, namoota baay'ee kutannoo guddaa agarsiisanidha. Utuu hunduu qixxee kontribiit godhe yookaan immoo gumaachi ta'eeti umriin gagummaa tasuma akkas jiraachuu ni danda'u. Ammadha qoshee wanti nuun argaa dhufne xinnoo wanti fooyya'an kan uummatni hunduu xiqqaa hamma guddaatti waliin gumaachuu, waliin balaa dhufu fudhachuu, waliin jiraachuu, dhugaasaa irratti qixxee dhaabbachuu kan jedhutti haan sammuun namaa amanee ba'aa dhufe kan dargaggoos kan isa gurguddaas qixxee bilchaataa dhufe amma. Kanaan dura garuu dhiiga namoota muraasa, parsantii muraasa, dafqa namoota muraasa, namoota muraasatu jireenya keessaa ittiin ba'a, ittiin rukutamaa, toorcharri ittiin ta'a, qaama ittiin hanqataa. Inumaayyuu saba keessaa takka immoo inni abaluudha jedhamee maarjinalaayizd qarqaratti baafama. Siigalee akka waan yakka hojjeteetti waan dhugaa dubbatee, waan haqa isaa falmee, akka waan gawwaa ta'etti. Takka nuyi illee ijoollee taane ijoollettiin kun maaf callistee hin barattu. Dura buddeena nyaattu ansee rufaa ture siigalee dubbichi dubbii buddeenaa miti siigalee. So namoota maraatuu baay'ee keessaa fayyaan tokko maraatuudha akka jedhamu taate siigalee. Sagal maraataa ta'ee fayyaa taanaan sagalanuu sitti kolfu. Callettee buddeena nyaattu yeroo itti siigamtu. Amma garuu dubbiin buddeena kan taane hundumaaf galee. Sanaaf suutadha, suuta hunduu gumaachaa dhufe malee qixxeen gumaachi. Amma garuu haalli fooyyee qaba yoo 100% dhibba jechuu baannellee parsantii guddaadhaan amma waan nama boonsutu jira. Mee gara duubaan si deebisa. Yeroo finciloota adda addaa keessatti namoota wareegamantu turanii seenaa amala warqi bulii yaadatta fincila naannoo Naqamteetti mucaa durbaa wareegamte. Amala warqinii lakki tarii idda'anii ba'eeti natti fakkaata. Ani amma seenaa sii kaasuu danda'u kan mucaa koo kana ta'eef addunyaa jireenya koo keessatti hiriyaa akkasii jaalladhu amma ammaatti narra. Gootadha, dhiiradha, baay'ee addadha. Yeroo ta'e halkan toorchardi godhaa turanii hin deebisu kana ilaatti. Sana booda warra ta'etu waan ta'e akka geerarsa wayiin warrabsa. Sii kaasuu nan danda'a geerarsa sana. Mana hidhaa keessa kaappoo jedhu ittaanaa kaappoo jedhu. Ani ittaanaadha. Kaappoon keenya olaanaan jira. Ani waan adda addaa kana jechuun iddoo hundaatti haalatti tuqamtu obsa hin qabu xarrafan waan Oromummaa tokko irratti geerarsa sana kaasuu laata Amaariffaan geerarame wantichi yaadadha. ምን አይነት ዘመን ነው እኛ የደረስንበት አንበሳው ተኝቶ ገደል ሸናችበት ይላል geeraran. Wanti kun waan nama gaddisiisudha. Hiikisaa gaafa laaltu achitti wantoota tokko tokkotu ture. Sana yeroo
yaadadhu maal la hiiki kanaa jedhe Amaarifa badaan hubatuun akkas yaadi kun jedhe yaada kana ni kenna. Sana booda wanta inni ta'es wanta inni namoota gana jiran godhes sitti himuu hin danda'u. Hiika maalitti kennite? Waan nasa achumatti akka nuuni egaa barjarri bosona Oromiyaa keessaa ta'e iddoo ta'e gubaniitu poolisootuma Oromiyaatu qabeef jara kana immoo qaama hidhachiisutu ture. Hidhannoolee qabu ture. Poolisiin Oromiyaa kana yoo ajjeesanii saama Tirayyeesii maal kanallee ni qabu turan. Amma poolisoonni kunis immoo jibba waan guddaa irraa qabaniif nama isaanii waan ajjeesanii fi beekaa fidanii nu ragashu. Nu wajjin walii galuu akka isaan hin dandeenye. So wantoota tokkotu jira manidhaa keessatti wanta ta'e raawwatu jira. Waan sana irratti gaa amma isaaniin barri gadi qabee nuuni akka waan tokko jenneetti isaan waan hunda gochuu danda'u turan. Akkam jedhanii hunda isaanii ibsuun hin barbaachisu. Isaan jaboo akka turanii garuu warri laafaa ture amma yeroo argatanii akka isaan miidhanitti. Isaan leencaa nuun immoo irraa aadan. Tuffiidhuma sabitu. Egaa maalidhaa yakkamtoomna yakka isaan dalaganii garuu nuuni yakka hin dalagne mana hidhaatti illee nafni. Isaan bakkee yakkaan dhufan nun garuu yakka malee qabamne nun bosonni keenya maa gubamee dhufne isaan immoo bosona illee gubanii poolisii majara keenya Oromoo kana illee ajjeesanii waa meeqa godhanii dhufan garuu ammallee nun illee calaasee dhufsiifne waan akkasiifaa ture sana garuu sana booda illee gaatarrafanii yeroo hedduu rakkisa ture gadi ciisu ture bosona galii dhumarrallee qabsootti dabalamee qabsoo keessa ture. Yeroo ta'e irratti garuu karaa boordarii Sudaan kanarratti sagliima isaaniidhaan basaasee qabsiisee deebi'anii dhufanii egaa itti sirbameetu dhufeetu dhedheessa bakka jedhamu hidhaa ture achi ba'ee gaafa fuula garuu maaltu sitti dhagahameen jedhee nan gaddaa'edha. Isaan qababees mini jedhe waa hunda mini jedhe bosona baay'een gammadee bosonni bilisadhaa jedhe hin qabsooftaa jedhee yoo dandeessin ajjeestaa baqattaan ajjeestaa hin duutas jedhe. Garuu gaafa qabamee dhufuu namoonni Oromoon nutti naanna'anii nutti sirbanii. Seegalee har'atu ta'e garuu sun hin ta'u. Differensii garaagarummaa yeroo inni silasitti uummanni hundi gatii baasaa jedhu re'aan koo sana gaddee amma ammaatti jireenya isaa keessatti gatii hunda baasee kan inni gaddee ishees ta'e. Sana boodas deebi'ee gatii hedduu baasa ture diidoo kana magaalaa Naqamtee keessa jiran kana keessaa akka dhuunfaatti tarkaanfii fudhata ture. Isaanillee dhukaasa meeqa irratti walitti turanii dhukaasa miliqaa warras boorisii biyyaa hin ba'a hin deebi'a tuma jedhu dhuma irratti naannoo Asoosaatti gaa summiidhaan du'e summiin duusaa kanallee kallattii hedduudhaan yaadama. Isadha seenaan ani nama guddaa jireenya koo keessatti dhabee jedhu tokko akka riyaattis akka qabsoo ijoollee Oromoottis. Hedduu wantoota ulfaataadha. Uumee gara dubbii qeerrootti deebina. Qeerroon Oromoo sila akka kaaftetti dhuguma warri keenyaa ta'u qabsoon keenyas ammi isaan irratti investi godhe aga yaanni sana hin ga'uu jennes waan isaan gumaachanii jira. Yeroo yaannu amma qeerroon kun namni adda addaa qeerroo waammata. Qeerroon kun isa kan namni karaarraa makfatu moo nama abbaan arge guyyaa waammatu moo maa inni qeerroon kun? Ilaamee dhaggeeffadhu lixaa si waame ilaamee qalbeeffadhu kibbaa si waame ilaamee dhaggeeffadhu ba'aa si waame ilaamee qalbeeffadhu kaabaa si waame waleeko waliin taphachuunu gadii kaffalleetti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaatee nu nyaatu